አብይም አይነት ሰብስታንስ የለው ከትምህርት ማስረጃው ጀምሮ በማደናገር ላይ የተመሰረተ ነው። ወደ ጦር ካምፕነት ተቀይሮ ለአብይ ደንተው አይደለም። ዝም ብለህ ከሰባተኛ ክፍል ድንገት ፒኤችዲ እንደደረስክ አኩማ ቪዲዮ ተናገርተን አብይ አህመዲቱ ጌታቸው ረዳት ያርቀ ጫፈቴ ደማ ተካ ጅረኛ ከሰን ከሰት አብይ አህመድ አክሲ ጌታቸው አርከት ጫፈቴ ተኒ አደኒ በይቶ ሰንቆፋሜት ቪዲዮ ነቲ አኑ ሆኔ ፕሬዝዳንት ሶማሊያ ከን ዲዮ ቱሬ አልጀዚራ ጉባት ሚኒስትር ሙሚ አብይ አህመድ ሙጡ ጎዳ ያረብሳ ቱሬ አጎበረ ዮኻን አምብሬላ ከን ጉባ ቀቤ ደማ አብይቱ አርከረ ቀቤ ደማን አብይ ሐሰን ሼማ ሙጠቀስ ጎደቴ ያደ በይታ baay'ee sofa falchisa siyaasa keessatti diinni dhaabbataan hin jiru yoo jaan wanti akkasii ragaadha angaruu waan tokko gaafachuuf hin dhufe dhuguma wanti kun pirootokoolii Abiy Ahmad yookaan ministeera muummee tokko gama biraati yookaan harkatti caafatee deema namoota siyaasaa Oromoo wajjin yoom akkasitti araarama kan jirudha. Ashama akkam jirtu daawwattoota hordoftoota Voice of Oromiyaa bakka jirtanitti nagaan keenya isin haa dhaqqabu. Egaa deebinee dhufnee jirra. Akkuma jalqaba tuquuf yaallee dhimma jabaa tokkoon dhufne kunis Abiy Ahmadiif Geetaachoo Raddaa Abiy Ahmadiif Hassan Sheikh Mahamud irratti xiyyeeffachuun yaada gabaabaa laachuu akkasumas ammoo gaafii gaafachuuf dhufne. Guyyaa guyyaan egaa siyaasa Itoophiyaa agarre yookaan dhaga'uu eegallee jalqabee guyyaa waan haaraa agarra. Itoophiyaatti siyaasni dhaabbiin qabu ejjennoon siyaasaa biyyattii guyyaa jijjiirama. Tibbana magaalaa Finfinneetti viidiyoon qoodame namoota hedduu biratti ijoo ture. Viidiyoon tunis tan Geetaachoo Raddaatti harki caafamee jirudha yookaan Abiy harka Geetaachoo Raddaatti maratee akka jaartiin jaarsatti harka marateetti wayita waliin deeman agarsiisa. Viidiyoon tun itti yaadamtee itti qophaamtee gadhiifamte. Baay'ee na ajaa'ibee jennaan anillee yaada irratti kennachuuf hin dhufee jechuudha. Jalqaba irratti Abiy fi Geetaachoo maali waliif maal turan kan jiru ilaalla. Sana booda ammoo Abiy Ahmad gaafii tokko gaafannaa mootummaa isaanii namoota deeggaranillee gaafii tokko gaafanna. Abiy Ahmadiif Geetaachoo Raddaa kaleessa diina turan. Diina maali kan siyaasaa? Geetaachoo Raddaa Abiy arrabsuudhaaf wanti Abiyyiin inni hin jenne inuma hin jirre addunyaa kanarratti. Abiy Ahmad wallaala nama barnoota hin baratin beekumsa hin qabne siyaasa illee hin beekne jee wantumaan inni hin arrabsin hin jiru jechuudha. Viidiyoo isaa yoon argadhe asumarratti kan isin garsiisu ta'a. አብይም አይነት ሰብስታንስ የለው ከትምህርት ማስረጃው ጀምሮ በማደናገር ላይ የተመሰረተ ነው። ስለዚህ ጊዜ ወስደህ ሰከን ብለህ የት ነው የተማርከው ብለህ ብትጠይቀው የሚመልስልህ ነገር የለውም። ለምሳሌ ትምህርት ቤቶች ተዘጉ ለአብይ ደንተው አይደለም። ትምህርት ቤቶች ወደ ጦር ካምፕነት ተቀይሮ ለአብይ ደንተው አይደለም። ዝም ብለህ ከሰባተኛ ክፍል ድንገት ፒኤችዲ እንደደረስክ መደስኮር የሚያስችል ድፍረት ካለ ትምህርት ቤቶች ቢዘጉም ችግር አይደለም። ጌታቸውን ከሌሳ ቲፒኤልኤፍ ወሊን ኡመተ ኦሮሞ irratti nama ajjeechaa raawwachaa turedha. Nama miidiyaalee idil addunyaa irratti ba'ee ajjeechaa raawwatamee hin jiru jee Aljazeeraa hundatti falmaa turedha. San booda gaafa qeerroon injifatee TPLF gara Maqalee dachaatu Abiy aangoo qabatu akkuma Maqaleetti deebi'e namoota guyyaan shira xaxee qondaaltota TPLF keessaa yookaan horii jiddu galeessaa TPLF keessaa shira xaxee waraanni Tigraayitti dhalatee Abiy Ahmad aangoo irraa fonqolchuuf guddoo shooraa olaanaa taphate keessaa Geetaachoon tokko jechuudha. Haga waraanni Tigraay hin dhaabbatanitti namni akka Geetaachoo Abiy irratti duuleef qawweenis ta'ee afaaniin hin jiru. Fakkeenyaaf Dabratsiyoon gaafa waraana gaggeessu waraana qofa irra gaggeessaa ture malee yoo xiqqaate guyyaa 3 ol ibsa hin kennine Dabratsiyoon miidiyaalee idil addunyaa irratti. Geetaachoon garuu sa'aatii 24 guyyaa tokko Abiy arrabsaa ture jechuu gaafa waraanni Tigraay gaggeeffamu. Boodarra waraanni isa waggaa 2 gaggeeffamee dhaabbate. Abiy fi Geetaachoon namoota hunda caalaa diina jechuu ni dandeenya. Abiy fi Geetaachoon namoota siyaasaa haalaan wal arrabsan keessa jechuu dandeenya jechuudha. Abiy mataan isaa Geetaachoon du'eera jee gaafa TV bee dubbatee ni jira. Turee garuu 2022 waraanni waggaa 2 gaggeeffame kan Abiy fi Geetaachoon gaggeessaa turan san ni dhaabbate. Namoota Pretoria deemanii yookaan Afrikaa kibbaa deemanii waliigaltee san mallatteessan keessaa Geetaachoon tokko ture. Waliigaltee san mallatteessee Geetaachoon egasii booda naannoo Tigraayitti pirezidaantii ta'e jechuudha. Yeroodhaaf waggaa 2 Tigraay bulchee sana booda achi TPLF wal dhabee gara Finfinneetti deebi'ee jechuudha. Kaleessa TPLF waliin hiriyaa jabaa yookaan nama waraana Abiy irratti bane keessaa tokko egaa pirezidaantii Tigraay ta'e Abiy pirezidaantii godhee booda waggaa 2 Tigraay bulchee TPLF kaleessa waliin hiriyaa ta'e waraana baneessan wajjin wal dhabee gara Finfinneetti deebi'ee faallaa kana amma gana Abiy wajjin Geetaachoon araaramee jechuudha. Akkuma yaadatamu waggaa 2 irraa ture Geetaachoon karaa Finfinneetti deebi'ee Abiy wajjin kan walii galee Abiy wajjin hojjechuu eegalee sana booda egaa yeroo sanaati gorsa Abiy Ahmad kan baha Afrikaa ta'e hojjechaa jira. Laal jalqaba osoo Abiy aangoon qabatin illee
fira jechuun dandeenyu. Diina turanii egaa biyya aangoo qabatee baay'ee diina ta'anii egaa ammoo inni Tigraay bulchee eegale yookaan waggaa 2 Tigraay bulchee booda Abiyyiin xiqqoo walitti dhiyaatanii sana booda Tigraay ari'amnaan Abiyyi wajjin amma Geetaachoon fira ta'an. Fira ta'uu qofaa miti. Diinni kalee isaa jabaan sun warri wal arrabsaa ture sun amma baay'ee wal jaalatan ja'an. Akkuma viidiyoo irratti agartan Abiyyi Geetaachotti kana harka marate akkuma jaartiin jaarsatti yookaan akkuma jaalalleen takka jaalallee isaatti harka marattee magaalaa keessa deemtu Abiyyi Geetaachoo harka itti maratee akkana jala deemaa jechuudha. Yaaddeetta. Siyaasa keessa diinni dhaabbataan hin jiru yoo jaan. Laa asitti waan tokko gaafachuu qabna. Warri harka harka walitti caafatee deemu kaleessa sababa isaaniitiin lammiilee Itoophiyaa miiliyoonotaatu dhume. Sababa waraana Abiyyiif Geetaachootiin du'anii jiru. Sababa waraana Dabratsiyooniif Abiyyiin du'anii jiru. Agarteemi. Har'a isaan garuu fira jabaa ta'anii jaalallee walii ta'anii harka walitti maratanii akka jaarsaaf jaartiitti deemanii jechuu karaa gubbaa. Isayyuu pirootokooliin ala hin jiru ministeerri muummee akkasitti deemuun pirootokoolii ministeera muummee sin turre wanni san. Inni amma gaa jaalala agarsiisuuf jechuuf godhuu mala eeyyeen san godhuuf yaadeeti. Hin jirtu jaalalti akkasii ministeera muummeetti yookaan pirootokooliin ala wanti kun. Seeruma addunyaa kan ministeera muummee akkasitti harka dhiira akkasaatti maratee deemu hin jiru. Isayyuu biyya aadaa qabdu, safuu qabdu, biyya amantaa jabaa qabdu keessatti ministeerri muummee akka jaartiitti dhiira akkasaatti harka yoo maratu qaanyii ture jechuu sila. Gara siyaasaatiin inni nutu kanatti wal jaalanna amma jechuu isaati hin jiru wanti jaalalti akkasii sila. Haa ta'u amma haa jaalala agarsiisuuf har'a guddoo wal jaalatanaa jennu miiliyoonota kaleessa isaan diina ta'anii fixan sanoo isaan har'a lubbuun jiran wal jaalatan warra sababa isaaniitiin du'e saniif itti gaafatamaan eenyure tokko gaafiin kana. Abiyyi beekamaadha siyaasa keessatti ejjennoon isaa yeroo hunda dhaabbataa miti. Kaleessa nama tokko wajjin diina har'a nama tokko wajjin ammoo deebi'ee fira ta'a. Kaleessa nama tokko wajjin baay'ee fira turanii har'a diina ta'an. Mee haalaallu gabaabsine asirra kan agartan viidiyoon biraa tan pirezidaantii Soomaaliyaati. Tibbana pirezidaantiin Soomaaliyaa Finfinnee ture Finfinneedha Moqaadishoo deebi'eera. Yeroo Finfinnee ture Abiyyiitu gaggeesse gara Moqaadishoo. Maal qabee gaggeesse maal jee isinitti hima agoobara kana agoobaratti beeka yookaan afaan Ingiliffaatiin isa ambireellaa jaan kana. Roobaa ture Finfinnee yookaan buufata xiyyaaraa Finfinneetti Abiyyiitu irra qabee deemaanii ture jechuudha pirezidaantii Soomaaliyaa akkanatti kabajee. Okay. Abiyyi amma jaalala agarsiisu jira pirezidaantii Soomaaliyaa agoobara irra qabee deemuun. Kaleessa maaltu ture? 2024 Abiyyi gaafa Soomaalilaandii wajjin walii galtee mallatteessu pirezidaantiin Soomaaliyaa Ijipti dhaqee wanti inni Abiyyiin hin jenne hin turre. Aljaziiraa gubbaa deemaa laala. Aljaziiraa gubbatti rakkoo baha Afrikaa kan dhale abbaan rakkoo abbaan nageenya baha Afrikaa kaballeessaa jiru Abiyyi Ahmadii jee Abiyyi arrabsee jechuun pirezidaantiin Soomaaliyaa. Pirezidaantiin Soomaaliyaa qofaami ministeerri muummee Soomaaliyaa Hamzaa Abdii Barre 2024 walakkaa ifatti ba'ee Abiyyi Ahmad Oromoo waan ta'eef Oromoota Moqaadishoo jiran ni buqqaafnaa jee dhaadate. 2024 sana booda Abiyyi fi Hassan Sheikh Mahamud ni araaramanii waliigalteen Soomaalilaandii waliin Abiyyi mallatteesse sababa sanaan ni diigame. Abiyyi fi Hassan Sheikh Mahamud guyyaa 2024 muddee araaramanii jalqabee fira ta'uu eegalan jechuudha. Arroo Abiyyi Finfinneetti waameeti agoobara gubbaa qabee yookaan ambireellaa kana gubbaa qabee jaanxila afaan Amaaraatiin akkana gubbaa qabee roobarraa ittisaa gara Moqaadishootti gaggeessaa jechuudha. Yeroo sana koomentii wayii arge Soomaalonni yeroo koomentii godhan maal jaanii Abiyyi Ahmad amma kan akkasitti Hassan Sheikh Mahamud gabbaraa jiruuf yookaan karaa biyya teenyaa nu qajeelchaa jiruuf akkasitti kabajee xiyyaarota waraanaa kan Paakistaan xiyyaarota 15 isaa xiyyaaronni isaan kan waraanaati jalqaba bara kana Paakistaan Soomaaliyaadhaaf gurguruudhaaf waadaa galtee turte. Xiyyaarota sun Abiyyi dhagahee Abiyyi nu sodaatee jechuu isaaniiti already xiyyaarota nuti arganne suniif nu sodaatee akkasitti pirezidaantii keenya kabajee akka roobni ittiin buuneef nu qajeelchee jaan agartee Abiyyi ejjennoo dhaabbataan isaa siyaasa keessatti hin jiru jechuudha. So namoota isaa arrabsan san hunda of jaalachiisuudhaaf amma tokko harkatti maratee deema tokko agoobara irra qabee yookaan jaanxilaa irra qabee deema kaan immoo jaalalatti agarsiisuudhaaf waanuma hin goone hin qabu jechuudha Abiyyi diinota isaa san. Haa ta'u diinota isaa arrabsan kakkasiisa duulan sun cufa jaalatti agarsiisuuf fadha harkatti marachuu miti. Yoo barbaade matarra kaatee adeemu. Gaafii tokko gaafanna nuti amma wanti dila kanaa isaaf waan tokko gaafachuuf. Abiyyi yoom qaamota siyaasaa isa morman kan Oromoo wajjin akkasi jaalala uumee uummata gabbaasee agarsiisa. Gaafii tana bichaa barbaadan amma. Asitti Abiyyi yoom ajajaa woboo jaalmarroo wajjin jaalalaan mari'atee dhimma Oromummaa qofa laalee siyaasarra wal dhaban cinaatti dhiisee jaalmarroo wajjin akkasii araara buusee isaaf jaalmarroon kaleessa wal arrabsanillee yookaan jaalmarroon isaa arrabsullee
yoom nagaa buusee akkas jaalmarroo wajjin araaramanii gaafii jettu gaafachuu dhufee jechuudhaan. Eeyyen eeganii fi Geetaachoo akkasitti harkatti marate jaalmarrootti wanti akka marachuu isa dhorku hin jiru. Eega Geetaachoo hojii kana mara araarame jaalmarroo hojii araaramuu wanti isa dhorku hin jiru. Jawaarii hojii wanti araaramuu isa dhorku hin jiru. Namoota siyaasaa Jaaldaawudii wajjin wanti araaramuu isa dhorku hin jiru. Yoom jara Oromoota dhiigaan tokko ta'an kana wajjin akkasitti jaalala agarsiisaa gaafinti. Dhuguma akkuma ormi jiru suni Oromoodhaaf ormaatu du'aadha. Oromoodhaaf ormaatu irra fira. Oromoodhaaf ormaatu dhiyaata. Oromoon orma amana. San fakkeessuu fi Abiy yoo sun ta'e itti walii gallaa jechuudha. Egaa Geetaachoo Hassan Sheikh Maamuk akkasii isaan rabse gama biraatiin amma yoo carraan godhee isaa fi pirezidaantiin Eertiraa araaraman illee Abiy akkanumatti jaallattee agarsiisuudhaaf akka harkatti maratu pirezidaantii Eertiraatti ifaa jechuudha. Yoom akkuma jara godhe kana isaa fi jaalmarroo dhiigaan addaa miti Oromoodha lamaanuu. Yoo ta'es ilaalchi siyaasaatti haaraan wal dhabanii yoom akkasitti jaalmarroo fa'aa wajjin Jawaar fa'aa wajjin araarama Piroofeesar Mararaa fa'aa wajjin yoom akkasitti jaallaan gattaa'ee haasa'ee harka walitti caafatanii deeman. Gaafii teenya guddoodha jechuudha. Inti akka nama siyaasa Oromoo quba qabuutti beeynee miti ofumaaf mee namoonni Abiy deeggartanillee mee gaafii tana gaafadhaa yookaan if gaafadhaa. Dhuguma siyaasa keessatti diinni dhaabbataan hin jiru firreessi dhaabbataan hin jiru. Eewwa garuu siyaasa Oromoo keessatti hoo yoom isa siyaasaa cina dhiisanii namummaaf uummata miidhamaa jiruuf akkanatti jaalala agarsiisanii nagaa buusan. Eeyyan uummata Tigraay kalee isa fixan san dagatanii isaan harka walitti caafatanii jiranii. Uummanni Oromoo kunis boru kanatti dagatamaa kadhumaa jiru. Osoo dhumaatiin biraan dhufne dhumaatii dhume dhiisanii osoo dhumaatiin biraan dhufne yoom akkanatti nagaan bu'ee Oromoo fi Oromoo jidduutti jaalalti akkanaa mul'atti. Ana mata gaafii tan Abiy qofarraa barbaadaa jechuudha. Yookaan deeggartoonni isaanii akka of gaafatan barbaadaa jechuudha. Agartee dhugumatti jaalmarroo caalaa Geetaachoon Abiy fira ta'uu hin danda'u yoomiyyuu. Maaltu beeka waan baruu uumamu. Geetaachoon kun yoo TPLF irraa ergama gaarii fudhate Abiy buqqaasuudhaaf dhufe eenyutu beekame? Hin beekamu jechuudha. Isayyuu warra kaabaa Oromoo caalaa aanfachuu jechuun warra kaabaa Oromoo caalaa amanuu jechuun Abiy maaf balaadha jeen amanaan. Haa ta'u yoo nagaa haftee amma fakkeenyaaf isaaf Geetaachoon nagoomaaf siyaasa biyyaa irratti walii galanii ilaalcha siyaasaa dhimma biyya keessaa garaagarummaa qabaatanillee yoo uummataaf nagaa buusuudhaaf ta'e anis itti amanaa nan fudhadhaa jechuudha. Garuu dhimmi Oromoof Oromiyaa Abiyyiif jaalmarroodhaaf dursa ta'uu qaba ture jechuu barbaadeeti. Yoom akkasitti qaamonni siyaasaa Oromoo akka walitti dhufan of gaafachuunis wal gaafachuunis gaariidha jechuumaa fi hundaafuu Abiyyi diinota isaa gammachiisuuf akkuma godhu kana mee firoota isaa agartee amma bosona jiranis galchee nagaa buusee ammayyuu wayita amma kana dubbachaa jirru sababa Abiyyiif jaalmarroo wal dhabaniif gareen faannoo Oromiyaa seentee waraana gaggeessaa jirti. Kana hundaa'u yaadatamu. Kun hin dhimmamuuf waa'een Oromoo kun isaan hin dhiphisu. Gaafii jajjabduudha jechuudha. Dhugumatti yoo uummataaf yaadame ammoo wanti nuti barbaannu gaafumaan amman gaafadhatan deebisuu qofa. Sanii na ajaa'ibe immoo na ajaa'ibe dhugaa dubbachuudhaaf. Gaafa akkasitti harka walitti caafatanii fi agoobara walirra qaban sababa isaaniitiin uummata du'e yaadachuun baay'ee gaariidha. Mee ni dheerattiiti walitti deebinaa yeroo gaarii.